بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي قال في قرآن الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الصلاة والسلام على رسول القائل خيركم من تعلم القرآن وعلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hali zamanama barnama yaachisa tani jaangarruu fi tagurraan dhageenyus nuttaate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya barannee itti dalaguudha furmaannisaa. Bismillaahi jennee jalqabnaa maqaa rabbii guddaa duraanfannaa yaa mootii dachii fi samii gallassuu teetirraa si maganfannaa. diinkana maqumaa fitti moggaafamne hiikaan saanuun galle wallaalaan damaane rabbumaa jaalatee filatee nuuf kanne ittuma yaamamuu malee firraa dhiifne diina baada qabaa jennee gallee rafne. Caalaa khalqii hundaa Muhammad ergamaa sallallahu alayhi wasallim tasliimaa sababa isaatiin diin islaam harkannee faaya jiruu namaa shayxaanaaf nafsiyyaan nu taphachaa jira irra hedduu namaa. Haalli zamanammaa barnama yaachisa tani jaangarruu fi tagurraan dhageenyus nuttaate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya barannee itti dalaguudha furmaannisaa. Yahudaa Nasaaraan maaf nu taphatanii lola sammuu guddaa maqaa jijjiiruudhaan faashina jedhanii. Yaa obboleeyyan koo kan musliimaa taatan yoomi dammeeytanii duratti irraa qabii takka rafteen beektu bara dawwiin diinii. Faashina jechuudha yeroo ammaa tanaa dulli nu baname gamaa fi gamanaa bifaa fi uffataan Yahuda fakkaanne dhiiroo akkam taanaa. Sammuu dargaggoodhaa wanni diigaa jiru maqaan isaa faashinaa. Bar musliima jechuun zaanni isaatis tokko yaanni isaatis tokko dargaggoo musliimaa kan zabana kana maaf gara gaggaltan yogguu 11 Yahudaaf Nasaaraa hordofuu sin baaftu deebii qopheeffadhu gaafa guyyaa rakkoo. Haalli zamanammaa barnama yaachisa tani jaangarruu fi tagurraan dhageenyus nuttaate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya barannee itti dalaguudha furmaannisaa. Osoo naafiyati faashina hordofnu galgala ganamaa diin islaam bareedaa faaya jiruu namaa namni si harkatee dhuguma milkaawee milkii gandalamaa bilisummaa dhugaa diin islaamaa qabaa isarraa barannee mirga walqixxummaa fadhii lubbuudhaatiin eega booji'amne Yahudaaf Nasaaraan hedduudha gammadan tan qiyaasan qabne islaama kallattiin booji'uu dadhabnaan maqaa faashinaatiin qalbii teenya seenuun nu laaffisan onne. Faashinni dabraa faashina moofeessa sadiin islaam kana faashinni baafadhee meeqamtuu moofeessa seera rabbiin tumee sanii gannuu buuse qabachuun nu baasa kan sababa isaatiin diin islaam harkanne caalaa halqii isaa nagayaaf rahmanni irratti haa bu'u kan qabne qiyaasa kan rasuula rabbii maqaa isaa xureessu meeqaatu salphatee seenaa dabre keessa kan rasuula rabbii maqaa isaa xureessu meeqaatu salphatee seenaa dabre keessa. Haalli zamanammaa
yaachisa barnama yaachisa tani jaangarruu fi tagurraan dhageenyus nu taate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya barannee itti dalaguudha furmaannisaa. Gaafii takkaan qabaa kan muslima taatan qalbii as deebisaa. Ummanni kaafiraa dabaree ergamaa lama mahmakaa tureessaa. Osoo nuti jirru rasuulli tuqame callimneetti dhiisuun tunnu taate baasaa. Yoo ergamaa rabbii kanaaf tumsuu baanne maalumaaf jiraanna duniyaatti keeysaa. Rasuulli tuqame eenyu galee rafaa ummanni nun duraa. Adawwii rasuulaa nam tokkoon nam dhibbaa mataa irraa haraa. Diin islaam tuqamnaan jiraachuun barbaadan duniyaa tanarraa. Yoo diiniif tumsitee rabbi si gargaara laali quraanarraa. Tokkummaa akkasiisan arra maaliif dhabne fedhii lubbuu teenya qofaan booji'amne diin kanaaf dura jireenya filanne jaalalti rasuula afaanuma malee qalbii gannu buune kunoo har'a akkasiin xiqqeenya mudanne. Osoo nuti jirru rasuulli tuqame jiraachuun nun baaftu dallansuu rabbiitiin akkan saaxilamne dhagayaa namuutu. Khaanee haa qabsoynu hiree shahiidummaa namuka harkatu. Ergamaa lamaan lubbuu xiyyaa fi qabeenyi koo martii fidaasaa baatu. Haalli zamanammaa barnama yaachisa barnama yaachisa tani jaangarruu fi tagurraan dhageenyus nu taate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya barannee itti dalaguudha furmaannisaa. Harmaa wajjin luyne jaalala diin keenya ilaahi tokkicha gabbaramaan keenya nabi Muhammadis barnabiyyi keenya rasuulli tuqamnaan jiraachuun barbaannu muraa mataa keenya adawwii rasuula bara dawwii teenya. Tana beekuu qaban jarri kaafirtooti. Jaziraan arabaa cabuu quba qaban harka Khaaliditti. Islaama khallatti booji'uu dadhabnaan gariif qabanii gariif irraa eegan akka adawwiitti. Akkasiin diiganii baasan gargaritti. Tuujii ulee kaayuu firraa laalan ja'an duriif mamaasatti. Gowwaa qofalchiisee ilkee saalakaawaa ja'an diinni isaati. فداك أبي وأمي يا رسول الله رسول تكمي أن يقرر فاسابا رسولا في رسالتي في أبا فرنبي خنمتي مخلا تناف ربي قدان هدو إسان فارسي جل وتعالى تناف ربي قدان هدو إسان فارسي جل وتعالى. Haalli zamanammaa barnama yaachisa barnama yaachisa tani jaangarruu fi tagurraan dhageenyus nu taate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya barannee itti dalaguudha furmaannisaa. Yaa imaanaati jara qalbii seenee tanaaf nu caalanii jaalala rasuulaa waa hunda caalchisan hanga jiruu isaanii. Saniif ol fuudhamtee duniyaa fi akhiraa sadarkaan isaanii. Kottuu naafi atiis diiniif haa tumsinuu irratti wal jaarree dhiiraa fi dhalaanii. Kar tokko yoo laallee haalli keenya hedduu nama rifachiisa. Mallattoon qiyaamaa heddummachaa jirti yeroo ammaa keessa. Irra hedduun namaa diin islaam barachuu dantaa dhabeeddisaa. Garuu gaafa duute diinuma kee qofa si wajjin gasseenaa qabrii tantee keessa. Haalli tokko tokkos namaaf dachiisa qalbii yoo gallaalle shababaaf shamarran diin barachaa jiran
gandaa gandattillee haadha abbaan isaanii lafaatti jiran ifiifis barachaa madda araashillee isintiin qabannaan shabaabni keessattuu qaafirri milkaa'u arraabii borullee. qaadiin baraddaa ulamaan islaamaa otoo lubbuun jirtu sheekha guddaa qabnaa sheekh jamaal abdullaa namayyuu ni beektu sheekh mahammadiif jira carraa barnoota isaa nama akka argatu osoo irraan baranne isaan lubbuun kunnaan sheenaan irraan baatu osoo irraan baranne isaan lubbuun kunnaan sheenaan irraan baatu. haalli zabaanamaa barnama yaachisa barnama yaachisa tani jaangarruu fi tagurraan dhageenyus nu taate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya baranne itti dalaguudha furmaannisaa. haalli zabaanamaa barnama yaachisa barnama yaachisa tani jaangarruu fi tagurraan dhageenyus nu taate baasa osoo lubbuun jirru diin keenya